beekaadha jedhamee uummata keenya biratti namni yaadamu gizee nabiyyi arrabsu. Balbala Muhammad namichi nabiyyicha jedhan. Doktoreetii qabaate, maajistireetii qabaate, pirofeesareetii qabaate waa jasbarra jecha bareeddu baay'attee eegin burtukaanee haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti immoo qabamaniiru jedhamee hasaamaa jira. baga qabamte viidiyoo kana share godhaa waliin gahaa baga gammaddan uummata keenya. Rakkina guddaa keessas immoo galanii jiru jedhameera. Hayyuun Oromoo guddaan Dr. Gammachuu Magarsaa rakkoo hamtuu keessa jiraachuun himame. Inna baatama min argamu, inna kabaatama min argamu. Uruta, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu dagaa keessatti uddidu nagaa torbeen kun garuu maal fakkaata? No bakka beeka torbee kana keessatti baay'ee sin dabbaraa ture baay'ee beeka bakka waan kana ariiku akka jiru beekam garuu beekumaan sin gaafata jira malee. Homaa waan isin galchu tokko hin jiru. Wanta riinoo garuu ni darba amma jalqabnee garuu sa'aatii nuuf fataa zanaa kan zannu gati ta'e jenna namni tokko akka mana kana keessa dhufee cinqamu hin barbaadu hariin keessa nu zanaa fataa jettanii akkas baatan hin barbaadu keessattuu immoo akka haadha faaxee ta'uu hin qabu. Haati faaxee deen gadda maal jetti? Dubrummaa ni qabda. Haga asiititti. Haga lala haga asiititti. Hanga isaa Haga asiititti. namni dubrummaan asii maal gooti as jedhi. Ilmi namaa durbummaa asiin qabaata malee achi bichaadhaan miti. Haa ta'u malee haati faaxee kaleessa dheen gadda akkas jettu malee kanaan dura immoo akkas jettee ture. Durummaan kee waggaa meeqa dhabdee? Waa'ee isii tana nagaafachuu osoo baatti beektaa modaatti qaba. Madaan bara yoo taasaan namarraa baddi. Durbummaa kiyya garuu oddoon se'atiin kan gateessi ammas taree deebi'eetiin 1991 yeroo Daawud Ibsaa aangoo keessaa bahisan. Kana caanaa dhawu amma waggaa deemsanii hin jettee ta'an miidhagaa oota waggaa meeqa dhabde? 1991 jechuun bara akka biyya kanaatti bara biyyan jiraatu. Laan waliigalatti amma waggaa meeqa booda waggaa meeqa waggaa meeqaatti sin jedhaadha. Yaa waggaa akkas 11 ni gaya. Kanaan bakka uummata keenya amanuu rakkinni isaanii guddaan kana bakka waggaa 11 ke waggaa 11tti moo Shamoo waggaa 11 booda eessaa dhufe isheeniti amma qaba jettu shummaa maayini isheeniti amma qaba jetti akkas ta'aa jirtu eessaa dhufe shammamoo oota waggaa 11 dhabdee chaate moo waliigalatti? Hanga durbummaa ta'an kan kenne yookaan ammoo galla kenne jedhamu garuu na booji'ani waggaa 11. Kanachaan oota amma umriin kee 23? Yaa waggaa 23. Haati faaxee uummata keenya bakka hin buutu. haati faate dubartii teenya takka bakka hin buutu warri haadha faate jala deemna haadha faate dhageenya ittan karaa badaa jirtan jala dachaa dhugaa isinitti maa yoo akkasiititti xiqqii dhala taanee tabalaashaanee kana booda hiree hin barbaannu akka haati faate mallaqaan fayyadamna ittanii murteessitan hin dandeessanitti deema mee waan ati naan jettuu silaala haadha faate. Kan ila Ahmad Julullee haga xurii qeensa kiyyaa kanatti ila hagatti kanatti herreegee deebisee haadha faatee ada hagatten san beektaa. Haati faaxee waggaa 11 keessatti durbummaa fi dhabdee amma yeroo hanga asiitti qabdi amma. Haga asiititti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansara kan fayakeeti naguma adara sara dara me na ul festi na ergime. Ofikeeti na biranchis nimmo nama biraati na biranchisi na ergis ofikeeti na rajna biranchis nama bira na biranchisi na ul festi me meshe na ul festi na ergime amuma kana gargar magana na ul festi na ergila. Wallahi na festi. La indandamu shi nama birasi ulfeessa si bira kaa'uu danda'amu yoo ana ta'e malee. Ana qofa yoo ta'e rakkoon qabu sin ulfeessa. Yoo nama biraa si bira kaa'uu danda'amu shi. Qallee akkasiin taphannu unnaan dalagamaadha wantichi malee ayiraandii wayii keessaa si cabaan jiru. Ayiraandii keessaa cabu. Ira abbaa keenya.
Hunda keessa almoo arganne nama Itoophiyaan jiraatti. Ayiraaddi keessa cuutu. Ansaara daraa rabbi akkas garaan jabaatiin. Ilmoo rabbitu namaa kenna ulfeessiin himemi. Ulfeessii onlaayinii irratti sulfa. Ulfeessiin ansaara. Akkuma qalliitti wanti jalqabame yeroo ammaa keessatti immoo firii argateera jedhamaa jira. Waan isin dhabu keessa raacheeniif hayaatika garantaanii keessa galanii jiru. Raacheeniif hayaati yeroo ammaa keessatti haala wal fuuchuu bira ga'anii jiru jedhamaa jira. Simboda fe bareeda kenda chalchize anatuma kake wa melelize simboni polisi disa kumbijala alaba bareedina kotalala bareedu jannane uste urjiloti dursite natasau banni bonti bareedu jannane uste urjiloti Anatu sisusubare anatu sisusubare warana dunya sadafa amadin ka aljannan gurban tokko malanje wararachi shivani dafi hayatin jedduti kanan janan soban si ajar yero amma kisati garu warana dunya sadafa kaudaf yero xiqqo qofe yegata Rachi gara shivanitti on deebisne biyyi hindi jiddu galuun siinoru biyyi hindi immoo jiddu galaanii ka beektu gaa niwukilarii qabdi hindiini niwukilarii sanaanitu siinutti Kunis ajaa'iban jetture Laatifaan hanqinni dhiiraa haala namaa ta'e isii mudachuu beeksite. Dubartoonni parsantii 15 dhiira biyyattii keessa jirtu akka caayanii fi dubartiin abbaa manaa kaa'u jaarsa za'atti akka kareeffachaa jirtutu dhaga'ama. Akkuma dubbatti agartan biyyoonni lakkoofsa dubartoota baay'ee ta'an qabanii fi akkasumas hanqina dhiiraa qaban haala isin asirratti agartan takkaan godhanii bahee jira jechuudha. Kanas takkaffaa irra Laatifaa yoo ta'u Laatifaa dubartoonni 117 dhiira 100 akkasumas Liituniyaan dubartoota 115 dhiira 100 akkasumas Yukureen dubartoonni 115 dhiira 100 haala مثلا سنة كتران تكانغا كودن مي كامي جرا جرا زنوان كان كمت لالتريا زن كمت نهون دكتور لاتفيا يوكريني في بيجون نجارا جرا إيروني نوان كتير جرا نموتاف كان كابونا موتاغتي تيجنا كيسة مو يو اس اي يوان كندي راجراتي نمو نباينان دي موغتي بربادن رجنا اوكي نوكا كامل كينياتنا مگر غارودان بيكمنا namni gizee ne rakkatun jaallannu soo kanaaf hojjannaan dhiironni baay'inaan ni dhaqnaan jedhanii natti mataa jiru mootummaan achi barbaade dhiirota tolaan furachuu ni danda'a jedhamaa jira haa ta'u malee biyyoota keenya keessattis wanta akka kanaa kun mul'ataa jira. Ingitan koo waa yeroo baay'ee na dhiphise tokko si gaaffu maanni simboko anaaf si keessaa eenyutti yoo dura du'e gaarii Wii simboko baay'ee waan si jaalladhu jechuudha. Du'a kee arguurraa otoo naan dura du'e gaariidha natti fakkaata. Maal jechuudha? Maarre. Baay'ee of jaallatta jechuudha. Jechuun? Ati duuteen boqotta. Ani immoo gadda keetiin nan dhiphadha. Sati duute. Ijoollee qofaa koon guddisaa haadha hiyyeessaa jedhamee waamamaa rakkina baay'eetu jira bara. Oo simbokon akkatti yaadeen miti garuu sammuu yoo ta'e dura duute gaariidha. Maal jechuudha? Jechuun? Ani du'een biyyoota. Ati haadha manaa kan biraa fuutee wajjin fataa'etta. Ijoollee koo haadha ormaatiin guddista. Ijoollee ishee iskoolaarshippiitiin barsiistee ijoollee koo immoo barumsa malee hambista. Maal si wayyare? Anaan beeku. Waan akkasii faatu qunname ka oorota. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uu rama. Waan mucaa waan jedhu dhageettanii jaartii obboleessumatu maal jedhesi isin jedhaan hin jedhu gamanatti uf jidduu deebisanii intala dubraa takkatti dhiirri lamaanuu dhungata warri mana san keessa jiru nama 20 oli sun hunduu isii taraa eeggataara sareen biyya keenyatti sareen gaafa gaana barbaadde ganda sareen dhiiraa jiru hunda dhayxee dhiira walitti qabdee dhiira san keessa tokkochi kamooyate isii wajjin qunnamtii saalaa godha sareen digalee sareen gaafa kaafattecha
tunillee amma akkuma saree sanii ganda hunda keessaa dhiira walitti qabdee bakka sanii walitti qabdee intala takkatti qofatu bakka san jira hundi warra achi jiru dhiira hundi taraa isii eeggataara sareenu abbaa mooyatetu waliin jiraataami ilmi dhiiraa immoo sadarkaa san bira tarree dhiirri lamaan gab ijoolleewwan tokko gara jarri deemaa jiran nu hariinuu wallaallee jira haa ta'u malee ijoolleen kana godhaa jiran immoo ijoollee musliimaati baay'inaan wanta kana kan godhaa jiran biyya alaatti dhiirota 100 dubartoota 120 130 fi jedhamaa jira biyya keenyatti garuu dubartoota 1 fi dhiirota 100 meeqatu jedhamaa jira wanta akkasii faallaadhuma biyya alaa deemaa jiran fuula kana kabalaati birrii miliyoona 1 sinii kenninaatu siniin jedhanii na kabaltuu sila akka sila rabbi olii wal nama lolchiisuun ni kabaltuu mucaa kanatu birrii miliyoona 1 sinii kenname birrii miliyoona 1 fuula akkas bareedu kana ni kabaltu angara kootiin hin kabalu birrii miliyoona 1 miti birrii miliyoona 100 sin kabalu an sin kabalu kuni soba garaa jabaatanii fuula kana fakkaatu hin kabaltuu angaroo warri dhiiraan kabalan natti fakkaatu numaa'uun hin kabalan malee garaa jabaatanii moo sin kabalu adako birrii miliyoona 1 maayini boorni bad birrii maayisi bor ko birrii hin jirtu calluma jedhe nu sin kabalu garuu shamarran tuuna argite maggaggaafoo wal dabarsiti birriidhaan iyyuu miti tola iyyuu maggaggaafoo wal dabarsiti jechuudha nu shamarran waliin jaallannu waan ta'eef calluma jedhe ate nu sirru kunnu bakka nu sirru kutuu difnaan ko rakkoon qabu ijoolleen dhiirota akka jirtan ni kabaltu jedhe namaanu ijoolleen dubartootaas hin kabaltu maasen fuula kana fakkaatu hin kabaltu birrii miliyoona 1 maal isinii godha birrii miliyoona 1 baay'ee tortortuu haadhaadha luqaatu Agam jirtu seeysasanii nono nagaadha nuti nagaadha nuti nagaala bravo okay diimaa arangwaade main oromifa barsiisaa jirta arangwaade main arangwaade jechuun ungal arangwaade main እሺ argaret ቢጫ arangwaadeen bicaadha እሺ gurraacha arangwaade diimaa Atina. Choco. Lama. Sadi. Afur. Shan. Ja. Torba. Saddet. Sagal. Oh. Jalandane. oromifanam ni meme nunda jettanu meme sin keessa jira oromifanam nama mucatti kana danda'u sin keessa jira orota مرتشا بريدة خميرين زالتو ميري مالي إنيو ومكابك أشي ميريكو أشي توكوي سرقاتو ميري بريدو تمرتين زالتو مرتي مالي إنيو توكوي سرقاتو واو تجاهل أنت سجلي أجايبا كم ريوتين ترجع والله سجلي أجايبا كم أنا جيم لايفي شوفنيتين شي بالبلوخي مالف جيميل كتامي بك أيانو إيه gara gabiitti nu asitti dhiistanii eessa baakee sadii deemuudhaan asin harka teessaa dee rukutaa jirtu bitee oolu namni seeraa meeqa hojjetaa sin ጠቅላይ ሚኒስቴር ሙምች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አንጉ ኬኛ ገዲሱ ብረገኝ ረዘዳኒ ሐሳጅሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገ ስልጣናቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት ከቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና ከከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ጋር በመሆን የቱሉ አራራ የተቀናጀ ሞዴል መንደርን ሲያስመርቁ ያስተላለፉት መልእክት የብዙሃን መነጋገሪያም ሆኗል። ጠቅላዩ የቱሉ አራራ የተቀናጀ ሞዴል መንደርን በይፋ ሲያስመርቁ በኦሮምኛ ቋንቋ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በብሔራዊ ቴሌቪዥን በተላለፈ በዚህ ንግግራቸው ነገ ስልጣን በእጃችን ላይኖር ይችላል ሲሉም ተደምጠዋል። ስልጣን ይሰጣል፣ ጊዜ ሲደርስ ደግሞ ይሄዳል፣ ሲሄድ ከመጸጸት
እድሉን ባለን አቅምም የሰዎችን ህይወት በመለወጥ እኛም ተደስተን ህዝባችንንም ማስደስተን ህዝባችን በችግር ከማልቀስ ወጥቶ በፍቅርና በምርቃት የሚያነባበት ሁኔታን መፍጠር አለብን በማለትም ተናግረዋል። አክሎም ስልጣን ላይ ያላችሁ ሰዎች በወረዳ በዞንና በክልል የምታስተዳድሩ ሰዎች ይህን ጉዳይ በልባችሁ ማኖር አለባችሁ በማለትም መልእክት አስተላልፈዋል። ለወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎች እናት መረጃን ላይክ ፎሎ አከስ ጀራን የጆሩ ሙሙንቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ቦራንጎ ገቲኑ ራፉ ደሙ ደንደው ጀናል የሮ ከነ ኬሰቲ አንጎ የሮ ቀብነ ኬሰቲ ሆጂ ባየ ወጀቹ ቀብነ ዘለኒ ኡመተቲ ማጅሩ ከነ ሳንከና ሐሳን ሶሮ ሚፋነከቲ ህመማዘር ገረ በራቲን ሙ ቢካ ኡመተ ኦሮሞ ኬሳ ዘደሚ ነምኒ ያደሙ ዶክተር ገመቺስ አቶ መሪ የሮ ከነ ኬሰቲ ዋንንታኔ ዋንፎከታ ሳንራ ህመለ ሐሳን ይጅሩ ጀዝበራ ጀቸበሬ ዱባ ጀተኔ ግን ብርቱካኔው ጩንፈን በር ሙዚን ኬሳምባው hancootee cuunfan burtukaanni keessaan bahuudha. Homa kamuma isa keessa jirutu keessaa cuunfama. Dhoqqee keessaa yoo dhoqqee cuunfite burtukaanni hin bahu. Kanaaf namni afaan isaa jechi isaa gochi isaa Nabi Muhammadiin arrabsu dhimma amantiitiif osoo hin ta'in ni waanye. Garad dadhabe babal'atiinsa ummata Islaamaa babal'atiinsa ummata Muhammad guddina dagaagina qaroomina jabeenna bareeduma addunyaa tana guutuu fudhatu jiru kanatu isa gube qul muutuu bigaydikum. Ulfan dhalanne kabarakum kamu onna iyyi isiisusan waanyo jechuun hinaafa jechuun olfayoomuun dhalanne ba. Ulfan dhalanne kabara kamu ittiin aaddu kabara kamu ittiin gubattu rabbi garaasi kaa'e. Haatoo malee moodiffannoon tokko akka ba'aa jirutti ergi kana haasa'aniin booda mootummaan qabee jira jiru. Baga qabamte mee waan jedhoo jira geeffadha. Namichi nabiyyicha jedhan. Akki jaan dhageessee lukkuu jirtu risaan ilmoo hin fuudhuu jaana deeroo si galee abbaatu uffatanii ilmaan boochisanii jaan siidu bakka taane seente gaayiti. Baga qabamte viidiyoo kana share godhaa waliin gahaa baga gammaddan uummata keenya. Doktoreetii qabaatee maajistireetii qabaatee pirofeesareetii qabaatee kaafiruma. Nutu kaleessaa dheengadda doktor gammachuu maali jennee jala gulufna. Kanaafi osoo nuti jala deemnu akkatti ergamaa rabbii nurratti arrabsan alayhi salaatu wassalaam. Yaa baktii fokkata yaa namicha ajaawa xiraawaa rabbiin xireesse rabbi si haa xireessu. Ati bal'aa ta'e balaan ija sitti haa babaastu iznillaahi ilkariim. Rasuula rabbii arrabsite wanni arrabaa sirraan haa baatu izni rabbiitiin doktor gammachuu baanan. Nahi ati quduraa rabbiitiin rabbi si haa naasisu. Nahi izni rabbiitiin. Ergaa rabbiitii kaatee arrabsitu. Waan kana garuu isaan maal jedhan afaanuma isaaniirraa mimmiyaa dhageenya. Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaati 16 17. Ijoollee taatanii jechuudha. Yeroo Finfinnee dhufe magaalaa warri dhiyoo kana dhalatan katamaan kun akkana isinitti fakkaata miti. 4 kiiloon caakkaadha. Dhummuugaatu irratti margee lagi qabbannaatii fi laga isheen asaantu kana gidduun karaan iyyuu hin jiru. Namni iyyuu godoo irratti ni ijaarranne jechuudha. Jira godoon jira qorqorroo siila'ee waanuma katamaa gubatee fakkaata iyyuu malee amma kan isaan katamaa kana akka waan inni waggaa 100 dura as jiru fakkeessuu barbaadu. Jiru waan akkana yeroon dhufe iyyuu makiinaa nuufu darbitee argita karaa irratti harree dha'oo namni na kaleessaa siin jechuufi biyyi kun baay'ee ijoolleedha dhalattuudha garuu waggaa 3,000 jedhanii nama sobuu barbaadu waggaa 3,000 gaarri kaanas ture garuu namni isaa jijjiirameera sobumaan akka waan nuyi duriyyuu beekuma qabnaa nuyi duriyyuu akkana turre inni fakkeessan kuni sobuma akkuma Keeniyaa fa'aa akkuma Sudaanii fa'aa biyyi kunis kaleessuma faranjiin dhufee akka ofii barbaadutti olii gadi nu laaqee warri Arabaas dhufaniiru garba nagaduu dhufan amma Oromoo meeqatu garbummaatti gurgurame namni keenya immoo kan garba nagadu kan dhufee garba bitu immoo Araba
arabatu seenaa keessan tsaabee araffaa qiifaa jennamicha jedhamu tokkotu seenaa akka seenaa tsaafuu dhufe eessatti beeka seenaa garbana gaduudha dhufan inni kaan immoo Ahmad Giraanyi wajjin dhufanii maaloodha waan akkanaa jedhu so biyyi kuni dhugaadhaan hin qoratamne amma namni inni kun Amaara fi hin jedhee inni kun Oromoo fi hin jedhee inni kun Guraagee fi hin jedhee inni kun Walaayittaa Kambaataa Haadiyyaa yoo gara booddeetti deebite hundeensaa tokkuma nama uummatuma gurraacha amantii sabbakaniiti amma warri Islaama ta'e warra Araba himatutu jira nuyi Qureeshii nuyi Bani Haashimii jedhe warra himatutu jira biyyuma kana keessa Qureesh Bani Haashim kan jedhamu kuni balbala Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaati isa himataa jedhu warri kaan immoo nugusa lamooniif nugusa saabaa himatu isa dhugaa sana namni himu hin jiru maaliif inni dhugaa sun badeera sibkatii amantiitiin balleessan. Nama akka kana hayyuudha jechuun dandeenyu hayyuu jechuun waan baay'ee waan gurguddaa nama xiinxalee haasa'u amantaa jechuun sabaa oli namni tokko saba isaa caalaa amantaa isaa jaallata amantaan isaa har'as boris ni fayyada sabni garuu wanti jedhamu waan addunyaa kanarraati malee wanti biraa tokko hin jiru qaallichi kun garuu joonjaanii akka kanaatti haasa'aa nuti hin beekamu bakka namni kamiinuu taanaan amantii barbaade hordofu amantii isaatti deebitanii boon qabdanu bakka waan sanatti amanee ergatii ta'e akkamitti amantii namaatti buumuu hin danda'a. Nama akka kana hayyuudha jedhanii gara miidiyaa irratti fidanii haasofsiisuun baay'ee jabaata jedhanii naman. Haa ta'u malee namichi kun immoo rakkina guddaa keessa galeera jedhanii haasa'aa jiru. Hayyuun Oromoo guddaan Dr. Gammachuu Magarsaa rakkoo hamtuu keessa jiraachuun himame. Hayyuun Oromoo qabdu keessaa nama tokko kan ta'an kuni hanga amma mana jireenyaa nama hin qabaatin mana jireenyaa isaanii gurguranii kitaaba seenaa Oromoo barreessanii ittiin maxxansan keessaa nama tokkodha. Dhimma beekaa Oromoo obbo Gammachuu Magarsaa baatiiwwan darban keessa ijoo dubbii ta'uudha. Sooshaal miidiyaa kana irratti deemaa kan turedha. Rakkatanii hanga ammaa bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii jiraachuu isaanii karaa miidiyaa hawaasaa irratti ibsameera. Wanti sun immoo ijoo dubbii ta'uudhaan otoo Oromoon furmaata tokko ittiin goone achumaan deeffamee callifamee jiraachuun himameera. Dr. Gammachuun dhimma deebi'anii bakka dhaloota isaaniitti godina Qellama Wallaggaa jiraachuu isaanii ilaalchise miidiyaa mo'aa irratti afgaabii tibbana taasifameen gidduutti kan gaafataman Gammachuun Magarsaa dhugumatti rakkachaa jiraachuus dubbatan. Hayyuun kun immoo jireenya isaanii keessatti nama jireenya ofii dhiise Oromoof jedhee aarsaa guddaa kaffale keessaa nama tokko ta'uunis ni dubbatama. Obbo Gammachuun Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kanaan dura sirna sababa Oromoo ta'anii fi Adawiitiin barnoota isaanii irraa ari'amanii jiraachuunis ibsameera. Kana qofaa miti kan isaanirraa gahe mana jireenyaa isaanii gurguranii kitaaba waa'ee uummata Oromoo irratti maxxansanii oolchuufis dubbataniiru. Namoonni isaanitti dhiyeenya qaban immoo akka jedhanitti obbo Gammachuu rakkadhe jedhee nama dubbachuu hin barbaanne keessaa nama tokko kan jedhan immoo obbo Gammachuu Magarsaa yeroo jalqabaaf rakkoon harka na qabeedha garuu ani rakkoo jilbiifadhee hin beekuus jechuudhaan ibsaniiru. Dubbiin kun immoo rifaatoo guddaa kan uume yoo ta'u immoo hayyuun Oromoo hanga kana gahanii fi uummata Oromoo bira oolmaa guddaa kan qaban obbo Gammachuu Magarsaa mana dhabanii hanga godina Qellama Wallaggaa deebi'anii jiraachuu wayita gahan immoo abbootii qabeenyaa Oromoo eessa jiru Oromootu immoo abbootii qabeenyaa hin qabu jechuudhaan immoo ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan keessumaafuu hayyuu fi gameessa keessan akka bira dhaabbatan dhaamsa keenya beekaa ofii abbatu jabeeffate jechuudhaan ibsineera. Akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa hayyuu Oromoo kana oolmaa guddaa biyyaaf oolanii mana jireenyaa dhabaniif bira akka dhaabbatan waamicha dhiyeessineeti jirra. Waan kana irratti nu dhiiba nutti hin fakkaatu sababni isaas amantii namni jaallatutti bu'anii jiru. Sagantaa har'aaf qabanii kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo itti deebinuti ani aansuudhaati eenyuuni koomantii jalatti barreessuu akka hin dagannee